itti kee garuu dhugaan isaa tokko ta'u. Mee amma mammaaksa kanaan haa eegalluti. Mammaaksa tokko itti himna nuti isaan ammoo hiikanii walitti isaa himan nutti isaa himan. Mammaaksi keenyarraa gaa kokkofalchiisaa immoo ergaa dabarsu. Ni dhaggeeffannu hundaafu. Kan jalqabaa afuuffiin madaa hin fayyisu. Afuuffiin madaa hin fayyisu. Mee kana wajjin waa itti himnu hima beekte. Hantuunni osuma sitti afuufuu miila nyaatee si fixaa waan jedhamutu jira. Kana nama meeqaatutu beeka amma hantuutni miila nama fixaa bara akkamitti akka si fixu beektaa? Hoggaa xiqqisho si ciniinee foon sirraa fuudhaa deeme atu yoo itti dammaquu barbaadde sitti afuufa beektaa? Si qabbaneessa. Hoggaa ammas ati riiba keetitti deebite inni si nyaachuu eegala. Oduma akkana si godhuuti si fixaa jechaadha. Kan itti aanume ammas afuuffii wajjin kan deemu irraa keenyu dhimma beekte. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi. Meerra deebi. Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufi. Afuufamu malee liqimsamu nama gubama jedheen sodaata. Si sossobachaa jiru jechaadha. Hantuunnis bar sossobachaa jira. Jarri akka rafaniif sossobachaa jira. Kan itti aanutti yoo dabarre egaa abbaa warraa gowwoome eelee cabdetti kolfaa isa jedhurraa kaana. Abbaa warraa gowwaan eelee cabdetti kolfa. Waanummaan isaa badeeti inni garuu kolfa jecha. Kun gowwummaatu fide jecha. Kan itti aanu akka arge hin qaaqu jette boolli qayyaa. Akka arge hin qaaqu jette boolli qayyaa. Mammaaksa kan biraas itti himna. Akka ija tiyyaa kan booyu miti. Akka tokkicha kiyyaas kan callisu miti. Haalaan namatti tola wanni kun. Nama akka gaariitti hubateef. Akka ija tiyyaa kan booyu miti. Akka tokkicha kiyyaa kan callisu miti. Kana ammamee mammaaksaan. Hiikuun ni danda'ama. Mammaaksi biraa immoo yoo wal jabeessan jabduu jalaa bahanii jedha. Yoo wal jabeessan jabduu jalaa bahan. Namuma wal jabeessuutu rakkoo waliin bahuu danda'a jechaadha. Wal hir'uu jechuudha. Wal cinaa dhaabbachuu. Kan itti aanu aalaa yookaan agadaa humnatti cabsan malee humnaan hin cabsan. Aalaa yookaan agadaa humnatti cabsan malee humnaan hin cabsan. Humnatti hoggaa jennu birkii qaba agadaan. Kanaaf cabsuu yoo barbaadde birkiitti cabsuu malee humna jedhama bakki inni itti cabsan sun. Kanaaf humnatti cabsan malee humnaan hin cabsan. Tooftaadhaan waa godhan malee kallattiin itti deemnaan akka gowwaa sunitti hin deeman jechaadha. Waan ofiitti hin kolfan jecha. Mammaaksa biraa immoo anatu of mure jedhe mukti muka qottootiin jedha. Anatu of mure jedhe mukti muka qottootiin. Mammaaksa biraa mammaaksa kana hiikuu danda'ullee bakka arrabni mucucaatetti ulfinni kufaa. Amma gaa kun akka beeytaa cigooti. Arrabni mucucaate hoggaa jennu. Arrabni mucucaatu. Waan jechuu malu dhiiseeti waan hin malle dubbata. Waan malee dubbate abbaa san bakka ulfina hin qabne bakka kabaja hin qabne oolchee. Ibsa akka salphatu godhaa jechaadha. Arrabni ofii gaaddisa taa'eeti abbaa aduu keessa dhaabaa jedhama tokko tokko. Kan itti aanu gubaa madaa qeensa qeeransaa nama qeeransa harkaa ba'eetu beekaa. Egaa kan argitu hubataa. Nama irra ga'eetu waan dubbatu beeka jechaadha. Egaa qeessi qeerransa hagam akka nama hubu kan argitu beeka. Tole kan itti aanu. Mammaaksi itti aanu fi mammaaksi xumuraa keenyaarra. Jaldeessi illeettiidhaan maaf akkanatti kaattaa jennaani taa'ee hudduu qunca'uu jibbeeti jetteen illeettiin jedhama. Mammaaksi kuni. Jaldeessi illeettiidhaan maaf akkanatti kaattaa jennaani taa'ee hudduu qunca'uu jibbeeti jetteen.
falmii jechoota yookaan immoo falmii jechootaati kan mammaaksi kana keessatti agarru. Garuu deebii kana keessatti amma waa guddaadha. Namni bara hojii malee taa'ee caluma jedhee taa'ee dhugumaa'uu qunca'uun isaan oolu. Bilaash taa'u manna bilaash dalaguu wayyaa kan jedhamuuf kanaaf miti. Kanaaf mee mammaaksoota amma kaasne kana hiikaatii nutti hima walitti illee hima. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya mammaaksonni keenya waa hedduu irraa barachuu dandeessanii waa hedduu nu barsiisuus dandeessanii sanis nu barsiisanii otoo nu ergitanii yaada keessanii amma immoo yaada qabna kan namoota lamaan yookaan immoo hawaasa gidduutti bifa wal fakkaatinaan waamanii garuu hiikliin isaanii adda adda. Mee kana isaan waan jedhan haa jedhan akka yaadaatti nuti yaada keenya ni ibsina. Tole. Amma fira dhiigaa hoggaa jennuu fi fira foonii hoggaa jennu garaagarummaan isaanii maali? Moo tokkummaa qaban kanarratti nuti yaada keenya ni kennina garuu hin goolabnu. Isin waan jettan jaa isin biratti akkamitti akka hiikamu amma fakkeenyaaf fira dhiigaa hoggaa jennu namni kun dura kan uumamu dhiigarraa miti. Dhiigarraa. Kanaaf fira dhiigaatii hoggaa jennu akka ibiddaattis hoggaa laallu amma an Ibraahim Haji Aliiti. Ali kaboruuti. Ibidda kana keessaan jirre jechaadha. Abbaadhaaniin deema. Kan abbaadhaan akkanatti walitti dhufnu kun hundaatu fira dhiiga kiyyaatii kan jedhus jira. Fira fooniitii hoggaa jedhu karaa haadhaatiin hoggaa deemnu labbaa kana hoggaa deemnu inni amma ibidda biroo keessa seenaa jechaadha. Garuu firmaa foonii qabnaa. Garamiin gara haadhaatiin akkanattis kan hiikan jiru. Tokko maal jedhan fira dhiigaa hoggaa jennu akka koodeetii. Koodee jechuun nama tiruu tokko. Garaa tokko bahe. Boraafatee jechaadha. Garaa tokko bahe. Tiruu boraafannaan tiruun maalirraa uumamti? Dhiigarraa. Sanuma dhiigni sun walumatti yaa'aa jechaadha abbumeeqaatti. Tokko maal jedhan fira dhiigaatii fi fira foonii namumaatu moggaasa tokko bakka akka lamaan ibsa malee fira dhiigaatii fi fira foonii jechuun. Tokkumaa warri nuun jedhani kan jedhanis jiru. Istiidiyoo galuun duraayyuu namoota hedduu mormisiisaa ture ragaafannee jirra. Hedduun isaanii egaa akkuma kaafne kanattis kan morman hin jiranii yaada birootis kan kaasan hin jiranii. Hedduudha nu falmisiise. Asumattuu waajjiruma keessatti. Egaan nuti hundaafuu namuu yaada isaa nuun hangayu nuti cuunfinee yaada jiru yaada nuun deemuu dandayu yaada sirrii ta'uu torban itti deebina. Toleegaa. Kanaan beellamanne habaan. Hayyeegaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma isiniin jenne mammaaksota keenya akkasumas immoo yaada mormiidhaaf isinii kaasne kana lamaan irratti yaada keessan gara toora bilbilaatis ta'e ergaa gabaabaa akkasumas immoo warreen toora qibbicha poostaa keenyaatiin barreessuudhaaf fedhii qabdan. 3-7-2. Faanaa Broadcasting Corporate qophii afaan Oromootiif jedhaati nu ergaadha. Qophiin keenya afaan Oromoo kanarraa kana fakkaata ture. Qopheessinee isinii dhiyeessuudhaan. Imbeeta shoomee anis Ibraahim Haji Ali Boruutii hamma torbanitti nageet.